kabaja guddaa ummata wallaggaa guutuuf qabnu kana booddee waa'ee Oromiyaaf Oromummaa waa'ee sabboonummaa ajandaa qabsoo goonee dubattafummaadha. Waraan ijoolleen Oromoo walajjeesuun dhaabbachuu qaba. Yaa sabaa ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf maqaa ummata wallaggaa labsiif gaaffii kun haasawa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmad Wallagga naqamtee irraa godhanidha. Oromoon bilisoomeeti jira amma booda gaaffiin Oromoodhaa waa'ee sabboonummaa waa'ee afaaniitii fi waa'ee ofiin of bulchuudhaati miti. Gaaffiin Oromoodhaa maalidha? Mi'a tokko waliin dhageeffanna. Akkasuma labsiin dabarsa jedheeti jira. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad labsiin muummichi ministeera dabarse hoo har'a qondaalonni gurguddoon biyyattiidha kan federaalaa kan naannoo Oromiyaa guutuun isaanii Wallagga jiran. Naqamteen cinaa tokkoon hiriira deeggarsaa cinaa tokkoon ammoo marii muummicha ministeeraa istaadiyoomiititti. Mi'a tokko viidiyoo kana waliin dhageeffannaa. Akkasuma gartee waa'ee nageenyaa kan harkaan qabu waa'ee nageenyaati mee waa'ee nageenyaa irratti mee maal jedhan as keessatti waan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad dubbatan jechuudha. Ana Abdullah Moobaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Arran tana namnummaan biyya bulchuu gartee kan Finfinnee fi Adaamatti hafee ani beeku warra badhaadhinaa irraa jechuu barbaadeeti. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa akkasuma gartee komishinara poolisii Oromiyaadhaa kan ture san jechuudha. Akkasuma gartee kan qurxummii jalaa bishaan gogsuu jedhee sanis dabalatee jechuudha. Akkasuma itti aanaa muummicha ministeeraa Tamasgan Xuruunee jechuudha. Qondaalonni biyyattii kan federaalaa kan naannoo Oromiyaa walumaa galatti harki guddaan jechuudha. Kan badhaadhinni ni qaba jedhu guutumatti Wallagga jiran jechuudha. Wallagga naqamtee jiru istaadiyoomiin guutuudha. Uummanni haala kanaan baheetii simatee jechuudha. Yeroo har'aan tana Oromoon fakkeenyaaf amma asirratti namoonni gartee hawaasni keessan isin jalaa miidhamaatiin jiru. Keessattuu amman tana Oromiyaa guutuudha waa Wallagga qofaatii miti jechuudha. Waa'ee nageenyaatiin wal qabatee jechuudha. Waa'ee maqaa shanii jedhuudhaan gartee Wallagga keessa beeki namni firri irraa hin ajjeefamin dhugaa dubbachuuf namni firri irraa hin ajjeefamin namni firri jalaan ajjeefamini. Uummanni kun obsa qaba. Oromiyaa keessaa kutaalee Oromiyaa biroo keessaa godinoota Oromiyaa biroo keessaa illee uummata addaati Wallaggaan kun jechuudha. Uummata jajjabaa, uummata iccitii isaa roifatu, uummata gartee miidhaa isarra gahullee ol baheetiin gartee fakkeenyaaf diina duratti dubbadhu jedheetiin iccitii isaa gartee akkasitti qabateetiin taa'u jechuudha. Miidhaa Wallaggaan keessatti adeemsifame naannoo Oromiyaa kamuu keessatti adeemsifamne jechuudha dhugaa dubbachuu fi haa ta'uti ammoo naannoon Oromiyaadhaa irraan tana godinoonni Oromiyaa aanonni Oromiyaa irra hedduun irra godinoonni Oromiyaa cinaan tokko waa'ee nageenyaatiin akkuma gartee Wallagga keessatti taa'ame santu taa'amaatiin jira jechuudha. Waggaa 2 dura waggaa 3 dura namni hundi Wallagga jedheeti waan kana gartee akka waan Wallagga qoftiin harka isaatitti guduunfatee deemanuutti akkasitti ilaalaati ture jechuudha. Yoo guddate gujiidha kan itti dabalamaatiin ture shawaa cinaa tokko ture jechuudha. Arran tana Arsii fi Baalee akkam keessa jira. Guutuma Oromiyaa jechuun ni danda'ama. Arran tana godina muraasa yoo taate malee jechuudha. Kanaafuu jechuun namoonni miidhaa akkasii isinirra dhagahame isinirra gaheetiin ture jechuudha. As keessatti fakkeenyaaf yookiin nutti qoosame akkamitti gartee nama akkas nu godhe waan akkasii dhiheessita namoonni jettan jirtan. Haala akkasiitti osoo hin ta'in as keessaa dhugummaan jiru hoo maalinni sobni jiru hoo maalinni wanni kun ammoo nu dhugoomaa kan jedhu haala akkasiitiin laaluu qabna. Akkasitti hin fudhatina isiniin jechuu barbaadeeti akkuma gartee fakkeenyaaf yeroo kaanii kan gartee jaalmarrooti illee isiniif maxxanseetiin ture. Akkasuma gartee kan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad illee isiniif maxxansuun bareedaadha jedheeti yaada. Waa keessaa hubatta maalinni fakkeenyaaf maal jedhamee as keessa dhugummaan maaltu jira as keessatti gartee maaltu taa'ama maaltu hin taa'amne waan jedhu anis yaada kiyya jidduutti gartee isiniif hin qooda garuu immoo haasawa isaanii kana waliin dhageeffannaa jechuudha. Haasawa Dr. Abiy kana keessaa ani cinaadha isin dhageessisaa jechuudha. Haasawni isaan irraa eegalan fakkeenyaaf waa'ee nageenyaa bilisummaa irraa Oromoon bilisoomeeti jira. Aarsaa dhiiga lafee itti cabseetiin irra Oromoon bilisoomeeti jira. Gaaffiin isaa kakaleessa waa'ee bilisummaadha, waa'ee walabummaadha, waa'ee sabboonummaa, waa'ee afaaniidha, waa'ee ofiin of bulchuudha. Bira dabarreeti jira. Kuni duubatti haafummaadha. Amma booda Oromoon waa'ee bilisummaa osoo hin ta'in waa'ee misoomaa irratti, waa'ee gartee fakkeenyaaf haqummaa irratti, waa'ee tokkummaadhaan jiraatu afaan Oromoo akkamitti gartee afaan teknooloojii ta'a yookiin ammoo gartee afaan Oromoodha afaan kiyyoomnaa ta'a waan akkasii osoo hin taane afaan teknooloojii akkamitti ta'a wantoota akkanaa kanarratti kan nuti xiyyeeffachuu qabnu kan jedhu guutuu isin dhageessisuu fi miti beekika. Keessaa ammoo wanti nuti amma booda gaafachuu qabnu maalinni kan jedhuudhaa fi waa'ee nageenyaa waa'ee labsii akkasuma waa'ee gartee uummata Wallaggaatiif uummata Itoophiyaatiif uummata Oromootiidhaaf kan inni jedhee dubbatee irraa eegallaa jechuudha. Obsaan nafaana tura. Akka aadaa keessanii nu kabajjanii nu simattanii jaalalaaf miira obbolummaa nutti agarsiisuu keessaniif kabaja guddaa uummata Wallaggaa guutuuf qabnu ganama kana isinii ibsuu barbaada. Kana booddee waa'ee afaanii, waa'ee Oromiyaaf Oromummaa, waa'ee sabboonummaa, waa'ee ofiin of bulchuu
ajandaa qabsoo goonee hin qabsoofne hoote har'as kaleessa keessa jiraanna isa har'aaf isa borii hubachaa hin jirru jechuudha. Kun immoo dubattafummaadha. Dubattafummaan Oromoof dubattafummaan keessattuu ummata Wallaggaaf hin tolu waan ta'eef nuti mul'anni keenya gara fuulduraa deemuudha malee duuba laalaa, duuba yaadaa, duuba jiraachuu miti waan ta'eef isa kaleessaa irraanfachaa isa boriif hiixachuu qabnaa jechuun barbaada. Ummata Oromoo guutuuf as Naqamteerraa labsiin har'a onnee irraa labsuu barbaadu. Dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo wal ajjeesuun, ijoolleen Oromoo teessee ilaafilaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Yaa sabaa diinaan gowwomuun ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Nuti Oromoon waliin teenyee ilaafilaamee mari'achuuf hin rakkanna. Garuu immoo diina Oromoo wajjin mari'achuuf, diina Oromoo wajjin tarsiimoo baasuuf, diina Oromoo wajjin tooftaa garaagaraa fayyadamuuf hin rakkannu. Oromummaan akkasii eessaa ba'e? Aadaan keenya, eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu, mari'achuu, wal dhaggeeffachuu, waan waliin murteessan sana qabatanii hojiitti jijjiiruu yoo ta'e alatti waliin dubbachuu dadhabnee diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaa irraa barannee isa kaleessaa irraa barannee ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka wal qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaalaa Naqamteerraa isinii ibsuun barbaada. Labsiin kun bareedaadha jechuun keessattuu dubbiin booda irratti dubbate kun Oromoon wal ajjeesuun, Oromoon gartee wal ukkaamsuun, Oromoon ofii isaatii wal irratti qabsaa'uun dhaabbatuu qabaadha. Yeroo hedduu fakkeenyaaf amma waa'ee tokko afaan ofii gartee waa'ee bilisummaadha kanarratti ammaan. Dura tokko waa'ee bilisummaa kanarratti anka gaafiinatti ta'u yeroo hedduu waan kana irra deddeebi'ee dubbata. Fakkeenyaaf muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad akkuma aangootti dhufirraa hunuma dubbataa beeke jechuun amma gaafiin Oromoo deebi'ee jira, afaan Oromoo afaan federaallee ta'ee jira ka jedhullee dubbateetti jira dura. Ani wanti gaafiinatti ta'e afaan Oromoo akkamitti afaan teekinooloojii goonaa ka jedhudha malee amma booda gartee waa'een ofiin of bulchuu, waa'een birmadummaadha, waa'een sabboonummaadha, waa'een gartee afaanii kana bira dabarree jira kun gaafii duubatti hafaadha kan jedhudha. Amma sabni kun afaan ofiitiin tajaajilamuun federaalatti turjumaana ala fayyadamuun fakkeenyaaf biyya keessatti saba bal'aadha. Afaan kiyyaan tajaajilamaa afaan hojiinaaf haa ta'uun akkamiin gaafii duubatti hafaadha ta'e. Mee fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalnaaf haa ta'uun daangaan Oromiyaadhaa haa kabajamuun, daangaan Oromiyaadhaa gartee haa beekamuun akkuma gartee Itoophiyaa taallee ta'e amma wanni akkana hummee akkamiin duubatti hafaadha wanni ga'an jechuun akkaataa yaada badhaadhinaatitti jechuu kiyya. Waan kana deddeebiidhaan dubbatanii beeki waan kana ofitti amantummaadhaan afaan guutuudhaan jechuun namni illee sabni illee irratti na jibbaa osoo hin jedhin akkasitti afaan guutuudhaan yeroo hedduu deddeebanii dubbatan irra kun Wallaggattis akkasitti dubbatanii jechuudha. Karaa biraatiin nuti waliin mari'achuu qabna. Oromoon wal ajjeesuu hin qabu. Oromoon gartee amma booda gartee wal ajjeesuu hin qabu. Ajjechaan nu jidduudhaa dhaabbatuu qabaadha. Waliin mari'achuu qabnaadha. Ilaa fi ilmeedhaan waliin gartee teennee waliin mari'achuu qabna. Oromoon akka aadaa isaatti waliin taa'ee waliin mari'atee walii galuu dadhabee qawweetti deemuun salphinaa jedheeti jira. Waan sirriiti waan bareedaadha gartee kan nuti jechaatiin jirullee kana jechuudha. Garuu ammoo haa ta'uuti gara qawweetitti seename garaagarummaa siyaasaati waa'ee ilaalcha siyaasaati kun kan godhameef kun siyaasaan furamamoo akkanumatti gartee haasawaan furamaa ka jedhu irra dibaadhamoo dhuguma ittanii yaadda namni isin dubbii kana. Kanaafuu kana booda wal nyaachuun, wal daarsuun, wal ajjeesuun nurraa dhaabbatuu qaba. Maqaa uummata Wallaggaatiin akkasuma gartee maqaa uummata Oromoo uummata Itoophiyaa guutuudhaan isiniif dabarsuun barbaadaa jedhee jira. Akka waliin nyaannee fi akka gartee fakkeenyaa fi waliin ajjeefnee fi akka wal himmiineedhaa fi mariin dhugaadhaa kan siyaasaa yoo gootan waan bareedaadha. Kanuma jechuudha kan nuti barbaannu si mee hundaa fi dhageeffadha. Nagaan bu'uura waan hundaati. Namni keessoon isaa nagaa ta'e, namni ollaan isaa nagaa ta'e, namni biyyi isaa nagaa ta'e akka har'aa kanatti miira jaalalaaf obbolummaan hafuura nagaatiin wal argee gammadee waliin nyaatee gargar ba'uu danda'a. Yaa sabaa cuumboo qofaan nyaatanii
Cumboon maatiin wal waammatee waliin nyaata. Maaddii tokkorraa wal gurshaan nyaata. Waliin nyaachuuf waliin itti fufuu akka dandeenyuuf nagaan nu barbaachisaa. Nagaan Waaqayyoo, nagaan ni dhugaa, nagaan ni dhaabbanne. Nagaan abbootiin keenya nu barsiisan sun hunda keenyaaf haa ta'u. Ergaan koonni lammaffaa tokkummaadha. Oromoon jaarraa tokko waliif maaliif garboome? Oromoon guddaa, Oromoon bal'aa akka Afrikaatti lakkoofsaan saba Oromoo kan ga'u bakka hin jirreetti gadheen maaliif jaarraa tokko ol nu bittee nu ajjeeftee abbaa biyyummaa keenya gantee yoo jettan tokkummaa waan dhabneef. Tokkummaan kun akkamitti dhibe? Ka'umsa Oromoo sirna gadaa ijaarratee hojii qooddatee waliin adeemaa ture sun tokkummaa qaba. Gaafa dachiin ballachaa deemu, gaafa qabeenyi ballachaa deemu, hunduu bakka bakkatti ganda deemetti mootii ta'uu gaafa barbaadu tokkummaan mariin inni jalqabaa sun qallachaa booddees wal ganaa gaafa deemu diinaaf saaxilame. Tokkummaan nu barbaachisa gaafa jennu humna guddaa waan taaneef waraanuufis, misoomsuufis, of tiksuufis, yaada garaagaraa burqisiisuufis tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaa jechuun waan hundaan afaan tokko dubbachuu jechuu miti. Oromoon sirna dimokiraatawaa addunyaaf kan barsiise, sirna dimokiraatawaa kan beeku waan ta'eef Oromoo bal'aa dhiisaati maatii keenya keessatti yaanni garaagaraa ka'uu danda'a. Yaanni sun garuu ilaafilaameen mari'achuu alatti yaada mo'otaa adda baasanii qabachuu alatti walajjeesuuf ooluu hin qabu. Tokkummaan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Maaliif hoo'ettan jaarraa tokko ol yeroo qabsoof afaan keenya ofiin of bulchuu abbaa biyyummaa jenne. Amma garuu dubbiin badee jennaan hidda keenyatu cita. Diinni waan gochuu dandeenyu baree jira. Oromoon gaafa ka'u maal gochuu akka danda'u diinni baree jira. Yaa sabaa gaabbii dhalootaaf darbu, gaabbiif miidhama ijoollee keenyatti darbu fiduun keenya duratti dhaabbannee tasgabboofnee si'annee mari'annee tokkummaa keenya eeggachuu qabna. Har'a Naqamteerraa labsiin ani labsuu barbaadu. Waa'ee tokkummaallee akkanatti dhaaman jechuudha. Dirqama tokkummaan Oromootti nu barbaachisaa. Oromoon kaleessa gartee tokko ta'ee sirna gadaatiin waliin baratee akkasii waliin socho'aati ture. Akkuma gartee bal'ataatiin akkasuma gartee wal horaatiin deemuun qubsumni isaa adda adda ta'e jechuun akkaataa amma godinaatti adda fagaatee loqodaan wal hore kana haasawa Dooktor Abiyyi kana keessaa tokkummaan Oromoodhaa akkamitti addaan fagaate waan jedhu kana keessa akkamitti addaan fageeffamu waan jedhullee baraa deemati yoo abshaala taate jechuudha. Kaleessa sirna gadaa keessatti akkasitti gartee wal mari'ataati akkasitti gartee waliin deemaa ture. Arranta namoo qubsumni isaa adda fagoodha. Godinaa fi godinatti akkasitti gartee amantiidhaan lagaa baddaan akkasitti gartee haala adda addaati qaba. Yeroo gartee namuu akkaataa qubate saniin akkaataa godinaatiin mootii ta'uu barbaadutti haala akkasitti jechuun dheeraadha tokkummaa kanarratti. Kanaafuu ammanta namoo tokkummaa keenya jabaatuudha qaba. Sababaan isaa amma yoo tokkoomne malee wanni argamne jijjiiramni aarsaa kafalleetiin arganne kun yoo gartee kan nu harkaa bahu taate ormi waan gartee nuti godhuudhaa deemnu bareeti jira waan nuti hojjannu bareeti jira iccitii keenya gartee Oromoon yoo biyya qabate maal akka godhu bareeti jira waan ta'eefi hundatti nu kutan hundatti nu balleessan kaleessa gartee Oromooni afaan kiyya afaan hojiina haa ta'u yookiin ammoo gartee ani ufiin of bulchaa waa'ee sabboonummaa waan jedhu kanaafidha aarsaa kafalee jaarraa tokko waliif qabsaati ture ammantan ammoo hammata sabaa fi sablammootaa kan biyya sanii waa'ee tokkummaa irratti waa'ee misoomaa irratti afaan isaa akka afaan teknooloojii ta'uu irratti kanarratti kan hojjetu qabu jijjiiran dhufe kun akka nu harkaan baane jechuudha gabaabdumatti. Jechuun bilisummaa waan jedhamu kun maaliin namni sodaa malee nagahaan bahee galuu namni sodaa tokko malee waan isatti fakkaate dubbatu namni sodaa tokko malee abbaa barbaade filateetiin ufiin uf bulchuu bilisummaan jedhamu kun kaminni fakkeenyaaf ajjeefamaa hidhamaa doorsifamaa faallaa isaa akka ta'e gartee ajjeefamaa bilisummaan kun kaminnidha ana garaatti wanni gaafiinatti ta'e kanaadha
dhugaadha Oromoodha warri amma biyya bulchaatti jiru warri biltsiginnaadha Oromoodha an amma kan akka nama tokkootti hin fudha afaan Oromoo dubbatu Oromoodha garuu bilisummaan kun kaminni bilisummaani an akka nama tokkootti kan hin beeku Tigrees haa ta'u Amaaraas haa ta'u Oromoos haa ta'u kan hidhaa fi ajjeechaa fi doorsisaa waan bilisummaan ka biyya namaatitti agarru kan gartee akkaataa itti jedhame waa'ee bilisummaa jedhamu suni namni nama ta'ee akka namaatitti jiraatu jechuudha. Namni siyaasaan doorsifamuudhaa fi dhabuun fajjeefamuudha bilisa ka jedhameemi. Garuu bilisummaan kun isa kamiin nama ka badhaadhinaa kunidhaan ka yeroo hedduu gaafii natti ta'u isa kanaa jechuudha. Mee hundaafuu dhageeffadhaa haa xumuratanii. Har'a Naqamteerraa labsiin ani labsuu barbaadu yaadnaan uummata kootiif qooduu barbaadu uummanni Itoophiyaa guutuu kan hubachuu qabu. Tokkummaan Oromoo hin eegamoo ta'e tokkummaan Itoophiyaa eegamuu hin danda'u. Oromoon nagaa hin qabu ta'e Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu. Oromoon hin misoomoo ta'e Itoophiyaan misoomuu hin dandeessu. Oromoon hangafa of jijjiiretu biyya jijjiira. Labsiin kun har'a nagaa dhumaatii hin qabne. Nagaa ummataaf waaqaan waliigaltee qabu. Nagaan misooma keenyaaf tokkummaa keenya dagaagsuu danda'u. Har'a Wallaggaarraa Itoophiyaa guutuuf akka ta'u hawwii koo yaada koo Naqamteerraa ummata Itoophiyaa guutuuf ibsuun barbaada. Wallaggi sababa nageenya dhabuutiin misooma gahaa in argatiin tureera. Yaa ummata Wallaggaaf mul'ata qabna. Wallaggaaf yaada qabna. Wallagga jijjiiruu ni barbaanna. Yaanni keenya kun kaayyoo diinaatiin karaatti akka nafneef ummanni keenya waliin ta'ee carraa nuuf kennu Wallaggi jijjiiramee akka Oromiyaa jijjiirutti mul'anni kun akka dhugamutti halkanii guyyaa hojjechuuf isinitti hiqnee gorsa keessan dhaga'uuf nagaa keenya saffisiisuuf gama keenyaan qophii guddaa waan qabnuuf ummanni keenya nu waliin dhaabbatee carraa nuu kennee Wallaggaa maqaa ishee balleessuuf tattaaffii guddaan godhamaa jiru kana maqaa haaraatiin misoomaan nageenyaan jaalalaan hammachuun gurshuun cumboo nyaachisuun akka kaleessaa kan beekamtu akka taatuuf mul'ata qabnaa gaaffiin ummata keenyaaf qabnu waliin haa dhaabbannu ijoollee keenya haa gorfannu qalbii keenya haa jijjiirrannu waaqa keenya haa sodaannu seennaaf tasgabbiidhaan dubbii haa ilaallu. Guyyaa irraa gammachuu guddaatu natti dhagahamee jira. Biyyatti hin deebi'ee sabatti hin deebi'ee miiraaf hafuuran beeku. Miiraaf hafuuran kaleessa ganama beeku. Arguu waan hin danda'eef naa jiraadhaa, naa ulfaadhaa, bahaa galaa, nagaan keessan haa eegamu, diinni keessan haa badu, jaalalli keessan haa deebi'u, eenyummaan keessan barsiisuun keessan, kennuun keessan, qooduun keessan sun isinirraa hin fudhatamin. Nuu jiraadhaa. Deebinee deddeebinee isin laaluu barbaanna. Kanaa ol Naqamtee keessa miilaan deemuudhaan misooma laaluu barbaanna. Ammi guyyaan sun dhufutti waliin taanee nagaaf tokkummaaf jaalalaaf misoomaaf akka hojjennu amantaa guddaan qaba. Naqamtee keessa miilaan deemuu feenaa misooma miilaan deemnee daawwatuu feenaa akka guyyaan sun dhufuudhaaf nageenya gochuu isaati. Nageenya guyyaa akka gartee miilaan deemnee kana caala Wallaggaan daawwannu guyyaa san walitti deebinaa jechuun guyyaa sanis garabbii nu agarsiisu haala jedhudha jechuun Dr. Abiyyi fakkeenyaaf yeroo Baaleen dhaqee yoo Jimmaan dhaqee yoo Harargee dhaqee afaan Islaamaatiin kadhannaallee ni godha akkasuma gartee yeroo Wallagga dhaqees wangeela lallabee akkanatti gartee kadhannaas akkaataa gartee amantiin uummata sun hordofuudhaatiinis kadhannaa godha yeroo bakka gartee musliimaa dhaqees akkasitti akka musliimni kadhatutti kadhannaa godha jechuun akka hundayyuu ni ta'a paastaras ni ta'a qeesiis ni ta'a sheekallee ni ta'a jechuudha abbichuu abbaa malaatti maqaan isaa. Kana jedheeti jira jechuudha. Wantoonni jedhame kunniin waanuma dhugaati ammoo akkamitti dhufaadha jechuun amma fakkeenyaaf wantoota garii afaan siyaasaatiin osoo hin ta'in noormaalii ijoollee keessaan qabadhaa jedhe fakkeenyaaf amma qalbii horadhaa ilaa ilmeedhaan wal dhageeffanneetiin akkasitti gartee fuula duratti tarkaanfannaa Wallagga misoomsuu feenaa kanarraa ammoo ijoollee keessaan qabadhaa ijoollee keessaan galfadhaa jedheeti jira. Anas irratti an yeroo tokko
Dr. Abiy fakkeenyaaf amma Dr. Abiy waan hojjetamaa jiru kana sila quba qabaan jira fakkeenyaaf waan amma kaabineen Oromiyaa keessatti hojjetaatii jirtu jechuudha. Ijoolleen maqaa shaneedhaatiin kan bosonatti oofaatiin jiru eenyuun ni jira kenname yoo dhugaa rabbii kan dubbannu taate jechuudha. Irra guddaa Oromiyaa keessatti Wallagga qofaa miti amman tana bakka hunda amma quba qabdamee namoonni gartee amma ijoolleen bakka itti bosona seeranitti bakka gartee itti fakkeenyaaf wabootti makamanitti akkamiin makamee namni akkam haala akkam keessa jira ka jedhu ni ilaala. Namni lubbuu isaa yoo turtu kamenni kan bosona seeneedha bara. Kan meeqatu gadi baafameeti irra shanama jechuun dargaggeessa qeerroo miti beeki. Abbaan ilmaanii haati ilmaanii meeqatu qeerraa buqqa'ee dheesseetiin gartee kan biyyaa bahee kan biyyuma keessa dhokatee akkas ka jiraataa jiru har'a miiliyoona meeqa jechuudha. Eenyu kan gartee akka bosona seenan kan godhamu yeroo garaagaraatti illee hin dubbatamaa jechuudha wanti kun fakkeenyaaf amma ijoollee keessan qabaa deebisa waa'een araara waliin araaramuudhaa fi nageenyi akka bu'uudhaa fi waboo waliin mari'atuudhaa karaa siyaasaatiin sun akkuma jirutti taheeyyuu mee ijoollee mayyuu akka gartee fakkeenyaaf ayyaa akkuma isaan jedhan san gara shanee sadiitti akka hin dabalamne akka isaan jedhan sanitti iyyuu eenyu akkas garas akka dabalaman kan godhaatiin jiru. Bar lubbuu baafatuudhaa fi ummaatii duratti hayyootii duratti ajjeefamin jedheeti namni qeerroodhaa gartee kan bosona seenu jechuudha. Beekaa kan amma fakkeenyaaf Dr. Abiy amma waan kana beekaa Oromiyaa keessatti bakkummaan Oromiyaa keessattuu iddoo nageenyaan wal qabatee mee bakka hunda bilbilaatii gaafadha. Ilmi baluu bara akkana bosona seenne akkam ta'e akkana ta'e gariin faa waan filima fakkaatu kan gartee haalli suukanneessaan irratti hojjetamee tumamee hidhamee gidirfamee bakka gartee ajjeefame jedhameetiin lubbuun itti dheereffamaatiin jiru mana hidhaafaa keessaa gartee haaduu jedhee kan mana hidhaa kan farraan utaalee achiran lafa dha'ee deemee akkasii gangalatee kan bosona seenee faa akkasitti haala diraamaa fakkaatu kan gartee dararaan hangana jedhamne irratti godhamtee lubbuu isaa baafatuudhaaf bosona seenaa jechuudha. Waan kana quba qaba fakkeenyaaf. Har'a ijoollee san qabadhaa akka jechuun akka bosona seenne jechuudha akka wabootti hin makamne jechuudha fakkeenyaaf Dr. Abiy asirratti kan inni godhe jechuudha. Kuni soba guddaadha. Kuni waan adii waan lafa jirudha. Ijoollee kan bosonatti oofaatiin jiru. Kaabinee badhaadhinaati. Nuti tarsiimoo badhaadhinaati jenneetti quba qabna. Ammoo yeroo haasawa gartee fakkeenyaaf Abiyyi kana dhagahu akka misila quba qabaa jetti qalbiin waan Oromiyaa keessatti hojjetamaatiin jiru kana quba qabaa. Qe'ee meeqatu diigamee qe'ee meeqatu gubatee ayyee fakkeenyaaf amma eeriyaa tokko naannoo tokko baadiyyaa keessa yoo asama waboon hara dhufee naannoo kanatti mootummaadhaan wal lola jedhame naannoon sun guutuun gubatee barbadaa fakkeenyaaf amma ilmi qeerroodhaa tokko ka ganda san keessa jiru abbaa fi haadha isaa miskiina akkasitti isa guddisan san yeroo manni isaa irraa gubate abdiin hin jiru beeke qotee bulaa yeroo manni tokko jalaa gubate fakkeenyaaf hin jira beeke manni tokko yeroo jalaa gubate abdiin biraa tokko hin jiru jechuudha akkasumatti gartee fakkeenyaaf mana guututti gubaa jiran abdiin inni qabu maalinni anamma yoo anas taa'e mana gubanii anallee nan dhiisanii ija hayyooti yaa duratti ajjeesuu irra ka jedhu ka'eetiin bosona seenaa jechuudha. Waan kana quba qabanii akkamiini jechuun mana mataa qeerroo waan jedhame nama nutti fakkaate hundaa hin ajjeefna jechuudha moo akkamii fakkeenyaaf waan kana quba qabanii waan kana Dr. Abiy quba qaba moo osuma quba qaban jira moo wanni haasawame kun ammoo hojiidhaan ni jira gariin waan filima fakkaatuudha haasawuma gartee fakkeenyaaf caaluma jedhameetti kan haasawame jira as keessatti ammoo nagaha malee falli biraa hin jiruun waan sirriidhaati wanni muummichi ministeera waa'ee nagaarratti jedhe garuu karaa kamiin milkaa'uu danda'a karaa ittiin milkaa'uu danda'u gartee akkuma eegalan sanitti akka itti fuufan jechuudhaa fi waa'ee nagaarratti yaabicha dhiyeessu waan sirriiti Oromiyaan akka nagaa taatuudhaa fi akka gartee miilaan keessa deemnee naqamtee arra naqamtee qofaa miti Wallagga qofaa miti guutuun Oromiyaa haala akkaatuma Wallagga keessa jirtu san keessa jirachuudha haga Wallaggaa sanillee gartee miidhamuu baattu jechuudha Oromiyaan godinoonni Oromiyaa irra hedduun haala jechuu dandeenyu jechuudha kanaafuu hundaafuu rabbiin nagaa haa fidu nagaa labsuun yoo waa'ee gartee filannoo as deemutti jiruudhaatii fi gartee uummata dammayfatuudhaa fi uummatuma miseensa isaanii yookiin ammoo gartee kan kaabineedhaan dirqii walitti qabsiisanii humnaan achi gartee harka dhohisiisan kana qofa osoo hin taane Oromiyaan dhugumatti akka nagaa argattuudhaa fi nageenyi dhugaa sun akka bu'uudha isin hawwinaa akka araaramtan isin feenaa akka Oromoo walitti dhukaasuu hin feenu nuti gartee gara tokko gorreetiin ibidda gartee qabsiisuudha hin feenu garuu ammoo kaabinema keessanii kan ibidda qabsiisee ijoolleen akka bosona seentu godhaatiin jirulleen kana dhugaa adii lafa jiru isinitti himuu barbaannaa jechuudha. Yeroo hundayyuu hawwiin Oromiyaa hawwiin Oromoodha. Yoom ayyoon Oromoo boqonnaa fudhatti yoom qeesii deebitee qeesii irratti nagahaan jiraatti yoom manni irraa gubatu dhaabataa yoom ilmisii gartee ayyoo duratti ajjeefamuun dhiifamaa kanaadha hawwiin keenya akkasii walii galtan akka waliin araaramtan akka gartee waliin biyya bulchitan akka Oromiyaan nagaa taatu Oromiyaan isin hundaan ni geetti Itoophiyaan isin hundaan ni geetti kana isin hawwiin jechuudha. Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatti warri deebinutti nagaan haa tura.